Kam jirtu toltu keenya kun yoom itti YouTube channelidha. Kun AutoCAD keenya 3D walitti deebinee jirra. Yeroo darbe 2D aga paartii torbaatti waliin ilaalle turre. Kanaaf namoonni haaraa taatan irra isa ilaalu hin dagatiina. Subscribe live gochuun jajjabeessaa viidiyoon keenya illee aga barbaadame vaayiraalii nu bahaa hin jiru. Kanaaf har'a kan waliin ilaallu paartii introduction paartii jalqabaati AutoCAD design keenya 3D tiini. Kanaaf akkamitti akka 3D tiin AutoCAD tokko hojjechuu objectii tokko hojjechuu dandeenyu yookiin project tokko hojjechuu dandeenyu kan waliin ilaalu ta'a. Kanaaf nu waliin turaa gara AutoCAD keenyatti adeemnu jalqaba irratti akkuma 2D irratti isinitti agarsiisne faayila banachuun keessa hin dagatina faayila keessa galtanii desktop irratti faayila banachuun hin dagatina maqaa projectii hojjettanii erga banattanii booda as kana dhuftanii faayila keessa erga galtanii kun gara 3D tti jirachuu qabdu AutoCAD keessanii acad.wdt kan jedhu kana kun 2D ture amma 3D gaaftoo 3D bukkeetii qaba acad 3D.wdt kan jedhu jira isarra keewwannee booda as kana open jenna. Open erga jennee booda kun akkuma argitan y z y x nu fideera kallattiin sarree kanatti nu fideera. Kanaaf jalqaba irratti kana xaasnee maal gochuu qabna UCS godhachuu qabna sababiin isaa kun originii irra kan dhaabbanne XYZ keenya UCS icon irra gaafa jennu no origin irra keewwachuu qabna. Kanaaf XYZ keenyas kana nu fida. Kanaaf xaasnee immoo kan laaluu qabna as keessa gallee kana jijjiirrachuun irra jiraata kun South East isometric irra nu ta'uu qaba kanarra keewwachuu qabna kana. Kun immoo world irra ta'uu isaa hin dagatina top in bottom in left right in front in back in jira garuu yeroo baay'ee world irra ta'a yoo barbaadan top irratti gaafa object tokko karaa top extrude gochuu barbaadan top fayyadamtu bottom yoo ta'e bottom in left yoo ta'e left right yoo ta'e right front yoo ta'e front back yoo ta'e immoo back fayyadamtu. Kanaaf kana akkanatti deeffannaa sadarkeeffannee riilaastikii dammoo beektu sinillee kana dura riilaastikii kun asirra keewwachuu qabdu kun asirra ta'a. Kan biraas kana ortogonaalii irra keewwachuu hin dagatina itti dabaluun immoo kana masmara sarara kana balleeffachuu qabdu as keessa kan jiru kana kun isaa badu kan erga balleeffattanii as kana fiicharoota jiran kana harka caalu beektu 2D irratti waliin hojjenneerra warri kun kanuma dura hojjennaa haaraa kan isin ta'u kanaati as kan jiran kanadha isaan kun extrude dha bakka boksota garaagaraa jira yeroo fayyadamu kooniin silindariin boksiin sfeerikaan piramidiin warri kun jiru kanallee kanatti fayyadamuu dandeenya extrude gosta extrude illee baay'eetu jira loftiin jira revolving jira zwiping jira kunillee waluma jalaa fayyadamnaa deemna object project hojjennu irratti hundoofneetu kan itti fayyadamnu. Kanaaf irra caalaatti kan fayyadamnu garuu extrude kanadha. Extrudein tokko jechuun 2D tiin kaasnee amma fakkeenyaaf laayinii tokko 2D tiin amma fakkeenya akkana kaasne akkas kaasne kaza kana faana wal qabsiisne erga wal qabsiisnee join goonee booda laayinoota kana gara barbaanne tokkotti join erga goonee laayinoota kana kanatu kan enter gaafa jennu gara barbaannetti kun gara kanas gara kana extrude godhachuuf kan nu fayyadu ta'a escape goonee abaanum kanallee adallu extrudein kanaafidha waan kan beekuu qabdanillee extrude fi projectiin keenya gara kamitti ka'ee jira amma extrude gaafa kun gara front immoo back immoo left immoo side irra jira top immoo bottom irra jira kan jedhu adda baasnee beekuun nurra jiraata gaafa project tokko jennu. Kanaaf kana akkanuma sinin jedha kun union gochuun faayidaa subtracting illee jira subtract wal jira ilaaluu dandeenya kunillee intani gochuun nu fayyadu hundi isaanii waliin fayyadamaa kan deemnu ta'a kanarratti yeroo baay'een gubu sabiinsaa keessatti waan fayyadamaa deemnu. Kanaaf kallattiidhaan karaa projectii jalqabaa salphaa ta'e kana kan waliin hojjennu taa'eenu sinin jedha kanaaf sinillee subscribe like gochuu hin dagatina vaariyaal irra naa bahaan jiru viidiyoon koo kanaaf sinillee subscribe gochuu like gochuu comment naa xaafuuti yaada qabdan irratti na dhiyeessuuti na deeggaraa sinin jedha kanaaf kallattiidhaan kan hojjennu objectii xiqqoo kana hojjennaa salphaadha akkamitti extrude akka goonudha extrude fi akkamitti 2D kana 2D laayinii kaafannee gara kamitti extrude gaafa goonu akka kana akka kan nu ta'udha harka caalu beektu laayinoota kana z directioniin 25 nu laatameera x directioniin 50 y directioniin as kanallee 100 jira as kanallee irra deebi'ee z directioniin 50 nu laatamee jira kana as kana keessa kan jirtu L kan fakkaattu kana hojjenne extrude akkatti godhamu sintan agarsiisa kanaaf jalqaba sirraa hakaanu ishee kana 25 kana 50 kana 100 fi kana 50 hakafannu jechuudha. Kanaaf kallattiin gara laayinii keenya dhumnu laayinii keenya bakka 0,0 jennee eegaluu dandeenya garuu bakka barbaanne ka'uu dandeenya.
Kanaaf kun z direction keenya 25 jennee ture enter dheerataa ishii kana minimize godhachuu qabna. Kanaaf erga minimize godhannee kana y direction keenya 50 ture gara 100 ture 100 naa guddifannu laayinii keenya baafannu enter 100 erga baafannee booda kun immoo 50 ture z direction keenya irra deebi'ee 50 naa baafannu erga kana 50 baafannee ammallee as kana jira kunillee akka kanaan dhufe 100 gaafa ta'u kanaaf hagasii 50 asii aga kanaamu 50 jechuudha. Kanaaf 50 as kana dhufnaa jechuudha. 50 gara duubaatti dhufnaa jechuudha. Kanaaf 50 as kana erga dhufnee booda enter jenna. Amma immoo garii 25 dhufna. Sababiin isaa kanaaf kana jidduu 50 waan ta'eef isinitti agarsiisa kanallee. Kanaaf kana jidduu 50 waan ta'eef ishiin kun meeqa taate jechuudha 25 taate jechuudha. Kanaa gadan jirtu immoo 25 ishiin immoo ishee kana ta'a jechuudha. Kanaaf gadi dhufnee akkas finnaa jechuudha. Kanaaf achaa deemnu amma kun illee 25 gadaa dhufnu 25 enter 25 erga dhufne as kana immoo ofiisaayyuu bira hin ga'a kun meeqa jechuudha 48 50 akkuma argitan way immoo 50 laannee fi enter jennaa jechuudha enter kun wal qabatee jira jechuudha. Achi escape goone laayinoota kana join godhannaa jechuudha jalqaba join godhanne join otoo godhatne extrude nu gochuu hin dandeenye join erga godhanne booda laayinii tokko tokko isaa akkana godhanne akkas godhanne akkas godhanne akkas godhanne kas achi enter jennaa jechuudha. Enter erga jenne extruding keenya azraa extrude keenya bira deemnaa jechuudha. Kazaa hin dhufna laayinii kana erga xumurna enter jenna. Kazaa gara barbaannetti guddifannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf objectiin kanadha. Ishii kana kaafannee jalqaba laayinii kana akkanatti ishii kana kaafanne ishii kana erga kaafannee booda gara x axis kanatti gara frontitti achi guddifannaa jechuudha. X axis irratti gara x axis irratti achi gaaf guddisnu shape kana ta'uun argana meeqaan 50 extrude godhannaa jechuudha. Kanaaf kun akkuma argitan 50 laadhaaf amma enter kun objectiin keenya kun akkanatti nu hojjetee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan hojjetan ilaalannaa jechuudha. Kan hojjetanne kun akkuma ilaaltan hojjetannee jirra. Kanaaf wal fakkaataa kinoo haaluma salphaatiin akkasisinillee kaasuu dandeessu haala salphaatiin. Kanaaf realistic keessa galleesti intini isaa jijjiiru. Waan keelerii isaa kana shape isaa tontan akkana godhanne dandeenya realistic keessa galle fakkeenya walitti dhiyaatee jira wal fakkaataa arga caala keeleriin irra kanatti jijjiiramu hin danda'a. Paartiin jalqabaa keenya 3D kana fakkaataa kanaaf sinirree subscribe live gochuun nu jajjabeessanii jenna vaariyaali nu ba'an jiru viidiyoon keenya. Kanaaf sinillee like comment gochuun hiriyoota keessaniif illee share gochuun nu jajjabeessa keessumaa dargaggoonni Oromoo